Oduu durii gadi guuri jettanii sirriidha ijoollee. Namicha qaroo hin qabne. Bara durii namicha qaroo dhabeessa tokkotu ture. Namichi kun qarshii fi warqii horatee hundumaa mana ofii keessa kaawwachuu waan sodaateef bakka namni hin argine maasii ooyiruu qonnaa mana isaa fuula dura jiru keessa boolla qotee awwaale. Yommuu namichi qaroo dhabeessi kun waa qotee awwaalu ollaa isaa keessaa namni tokko argee waan tureef aduun yommuu dhiitu deemee lafa qotame sana haadhee qarshii fi warqee sana baasee fudhatee gale. Ganama yommuu lafti bari'u namichi qaroo dhabeessi sun naqee yommuu ilaalu qarshiis ta'e warqiin boolla inni qotee awwaale keessa hin jiru. Namichi qaroo dhabeessi sun osoo hin turiin ollaa isaa sana shakke waan tureef namichi ollaa isaa sana bira dhaqee dubbisee ol galee taa'e. Namichi ollaas maaloo maal taatan jedhee gaafate. Namichi qaroo dhabeessi kunoo maasii koo kana keessa qabeenya koo awwaaleen ture. Amma dhaqee ittan dabala kaa'uudhaaf yommuu jedhu innumtiin kaayeyyuu hin jiru jedheen. Namichi ollaas iddoo isaa dagattanii malee maaltu argere eenyutu fuudha jedheen. Yommuu lafti dukkanaa'es suuta jedhee dhaqee qarshii warqii namichi qaroo dhabeessi sun boolla keessaa fudhate deebisee awwaale. Kanas kan godhe yommuu namichi qaroo dhabeessi sun itti dabalee deebi'u fudhachuudhaaf yaadee ture. Ganama yommuu lafti bari'u namichi qaroo dhabeessi sun bakka boollichaa dhaqee warqii isaatii fi qarshii isaa fudhatee gale jedhama. Egaa ijoollee oduu durii dhageessan kanarraa gaaffii isin gaafadha. Oduun duriin kun maal isin barsiisa? Maal irraa barattan? Oduu durii armaan olitti dhiyaate kana mammaaksaan ibsaa otoo hidhamtanii akkamiin ibsitu? Fakkeenya tokko isiniifan kenna. Abbaan iyyatu malee gandi namaan birmatu jedha Oromoon. Nagaa nama wal arginutti.